kun raadiyoo NuuralHudaati. raadiyoon NuuralHudaa sagalee ummata bal'aati. NuuralHudaan soora qalbii muslimaati. NuuralHudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو NuuralHudaa كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيا مربي قداتين هر أسنا جاء ولي تدجاني جرة جارسا في جارتي وهي توكملي ولي في قلون دنديني بيتا قيو جتشا في قدشان ولمسا خالا ولن نجنا جنتنان قاف توكو جارسي هجي به مرتي أسدي ماجرة إيرو جارتين تيهيرات مال قبيسيت جئيف دراياتي اتبلبليتين هوبتشو قبا جئيف بلبل يو هيرات وان إنين برباني قبيسيته مال قدا ألا نياتي رفوفي موج أما بلبل جلا خافت بونتو هيرات مال قوتي جئين هاي يابو أرنا الأكوبة متاهو القبتشون دنديني جتين دوبا مال ويجا هقا درا هيراتا قدين على بانيتين بكا أجائب الراسي أفيرين ياني قلجت شوفين بلبل أما إيغا سيركو بي إسما أكنا جي أفاني تكبدي لكي خلاص ركمني دنتاساتي جلاهين خاني أنا جتين ألا باني بشننا جنان فيتي إيه إن اللين بشنني دنتاساتي خائي هيرات هجد رفتين جراجين جري لچو وراكا وليتي مليجيد إيه أكسي مي إيغا هنگن جنة كالتومان غرس سغنتا تينيات يوسين نهو تولي أرغويان سفر ديدمي أفور بركم تقوف ديبا أفوري فأفرتامي لما أكلا كوف سجراتي أكتوبر كل تكا بركم لما في ديدما أكلا كوف سميلاديات أكلا كوسيتو بياتمون كل ليس توكم بركم لما أفكر أسديو قوته ويان ويال هدا سغنتا نمو سورة قلبيتي قامت الدبي بقوتشيسوف قلبي يادان تنقمت أبدتشيسوف دررما نمهو بسلبسوف أني لافتي كاكاسوف سمو مركانستي اسم بوهارسوف سغنتان سورة قلبي كنو ديهات تجرتي هقوم اللي هو ترباني تيالتا كتن اسني في ديهاتو سغنتان سورة قلبي أما جل قبدي سغنتا تنكي ستي يادوتا هوبنوج إمسان جيشوتا ممي آوان قرر اسم بوف dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenyaan goolabna. Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate, warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Namni hundi yaadaa fi muraada qaba. Garuu osoo yaadaa fi muraanni namaaf hin guutamin akkamitti bultii ijaaruun danda'ama. Kanarratti gorsaan isinirraa barbaada. Galatoomaa. Hayyee fariyaa. Iyyannoo gabaabduu tanarratti yaada akkam qabdame? Taajira addunyaa tanaa guddicha beektaa? Bilgeet baantaa? Inni amma Mohaamee lammaffaa ta'ee jira. Duba eenyu tokkoffaadha? Hundeessaa Amaazoon kan ta'e Jeef Beezoos tokkoffaadha. Qabeenya $1 biliyoona 113 shallagamu qaba. Namni kun bara 1993 kitaaba online gurguruuf karoora qabatee hojiitti seene. Maatiin isaa waan hojii ittiin eegalu $300,000 kennaniif. Gaafas maallaqa qabu jechuudha? Gargaarsa maatiitiin ka'e. Eega daldala kitaabaatiin eegalee booda dalagaa isaa daran babal'isee magaalaa intarneetaa guddichatti jijjiire. Arraan tana addunyaarraa wanni akka Amaazoon magaalaa intarneetaa qabu hin jiru. Dhugaa. Garuu namtichi kun ammas karoorsuu hin dhiisne. Naggada isaa kana daran babal'isee fuulduratti tarkaanfachuuf hojjechaa jira. Kanaafuu karoorri addunyaa tanaa yoomillee hin dhaabbatu. Yaadaa fi muraanni hin guutamu jechuu keeti? Namatti fakkaatti malee yaadaa muraanni hin guutamtu. Yoo takka namaa guutamte tan birootu duubaan dhufa. Dhuga jette. Osoo yaadaa muraanni namaaf hin guutamin duuti karatti nama qabuu dandeessi. Du'a qofaa miti, dhukkubsachuunis ni jira. Osoo bultiin jaariin balaan tasaa nama mudatee qaama nama hir'isuu danda'a.
Yoo qaama hir'atan ammoo bultii ijaaruun xiqqoo ni ulfaatti. Kanaafuu yeroo fayyaa guutuu qabdu kanatti fayyadamii bultii ijaari. Yaada muraada kee ammoo haadha warraa ta'e gargaarsifadhu irratti hojjedhu jennaan. Eega bultii ijaaran boodaas yaada muraada guuttachuuf hojjechuun numa danda'ama. Mee gama iyyannootti aantuu ce'ati. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Iyyannoon tiyyaa akkasii gadeeti. Maqaan kiyya Saatu Qaahaa jedhama. Amata lama dura biyya Arabaatii galee biyyatti suuqii guddoo banadhee dalagachuu jira. Umriin kiyya barana 28 guute. Hanga amma bultiin jaarre. Dhiirri na fuudhuuf na gaafatu haalaan hedduu. Inumaa dhiirri garii na dubbisuuf jecha guyyatti yeroo 50 deddeebi'ee waan hajaarraa hin qabne narraa bitaa oola. Garuu hedduun isaanii mallaqaaf jecha na barbaadan. Anammoo gurbaa tokko jaaladhee isatti heerumuu barbaada. Salaata hunda masjidatti salaata. Magriibaa fi shaahii jidduu masjidatti quraana qara'a. Sunnaas haalaan hordofa. Haala amala isaatis qoradhee ibaadaa isaa jaaladhee jira. Garuu inni yoo akka tasaa ta'e malee suuqii tiyyatti hin goru. Suuqiin tiyya ollaa masjidaa waan taateef yeroo hundaa hulaa tiyya duraan dawraa masjida dhaqa. Anis sa'a inni salaataaf dhufu waan beekuuf hulaarra dhaabbadhee ilaala. Takkaa ijaan ofirra na mil'atee hin beeku. Mee mala naaf dhawaa. Na fuudhi jedhee gaafachuun salphina. Naannoo keenyatti intalti dhiiraan na fuudhiin jettu. Akka shari'a islaamaatti intalti takka dhiira tokko yoo jaalattee itti heerumuu feete akkam gooti. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Gariin na dubbisuuf jecha guyyatti hoggu 50 waan haajaarraa hin qabne narraa bitaa oola jette. Ani mudannoota na fakkaattu beekaahu. Mee odeessi. Akkuma iyyattuun tun jette tokkotu intala jaalatee guyyaa hundatti deddeebi'aa oola. Mucayyoon akka inni isii barbaadee deddeebi'aa oolu hubattee jirti. Yeroo hedduu itti deddeebi'ee waa hedduu bitee booda irra saamunaa naaf kennii jedheen mallaqa itti kenne. Hayyee. Mallaqa irraa fuutee shaamaa kenniteef. Waan inni gaafate dhiistee moo? Yoo nama dhugaan saamunaa barbaadu ta'e maaliif shaamaa naa kennite jechuuf ni deebi'aa mire? Duba shaamaa fudhatee galee achumaan hafe. Lakki booda immoo deebi'ee mallaqa itti kennee shaamaa naa kenni jedheen. Waan dura bite maal akka ta'e hin laalleehu jechuudha. Inni kaayyoon isaa isii ilaaluudha. Miskiin. Akkatti deddeebi'ee maallaqa qisaasaa oola jettaa? Akkasi. Keessaa dubartii mallaqa qabdu dhiirri barbaadu haalaan hedduu. Ammoo warra isii barbaadu keessaa irra hedduun mallaqaaf isii barbaada. Haalaan ofirraa ilaaluu qabdi. If eeggannoo jabduu godhuu qabdi. Dhimma gaafii irratti hoo maal jennaan? Gurbaan na fuudhi jetti immoo akkam gooti duba? Sangamoo abbaa murtii dabarsuu wayya. Taate. Amma utubaa bultii dhaggeeffannee gama dhaddacha jaalalaa ceenagaa. Eeyyan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo utubaa bultii Abdul Jawaad irraa dhaggeeffannee walitti deebina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii gaggaarii hordoftoota sagantaa NuuralHudaa tungaa qophii dhaddacha jaalalaati utubaa bultii waan jaalala dulloomsu kutaa afraffaa fi kan xumuraa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Qaama qalbiin na hojii turaan isiniin jira. Wanni waan jaalala dulloomsu keessaa tokko maali? Tadabarte faarsuu ta'arraa arrabsaa tadabarte faarsuu. Fakkeenyaaf ati jaartii ishee dura fuutee ta'uu danda'a takka isiin ishee heerumte ta'uu mala. Jiruu gartee jaalala dura ni haadhaan dura nama biraatii wajjin qabdu. San faarsuu fi dhaadhee sun jaalala amma dulloomsuu danda'a. Waa'illi jireenyaa kee hayyee eegagaa eebaluu sii caaltee deemkaa eebalutti deemkaa gama eebalutti jechuun ni dhufaa jechuudha. Kanaaf hiriyaa taatu jaartii teetan ammaan dura waliin jiraachuu turte gaddaa fi gammachuu waa hedduu waliin dabarsitanii ta'uu danda'a. Ati garuu har'aan tana callistee gartee waa'ee isii sayyoo dhadhaadheessitee waa'ee isii sayyoo guddistee himte. Silaa barakka isii taatee silaa akkas taatee faayittee waan akkasii haasoftu yoo taate jaartii tanaaf gorsa osoo hin ta'in miira hinaafaa takkaa miira biraa keessatti uume deema isa ofirra dhaqiisiin jechuu dandeesse. Keessattuu faaruun kee kun irra deddeebinaan shakkii biraallee keessatti uuma mala dhiiroo hariiroo ammallee wajjin qabaachuun oolanfaa jechuu dandeesse. Kanaaf waa'ee nama dabree waa'ee jireenya keetii ka dabarte ka hojii dabarsitan waa'ee jireenya keetii ka ammaan dura waliin jiraachuu turtan waa'ee isaa tolaa fi amma isaatis osoo dubbachuu baatee irra gaariidha. Waan jaalala teenya dulloomsu irraa kun illee jechuudha. Walumaa galatti gaa wanni jaalala dulloomsu maasiyaadha guddaan ammas. Maasiyaan adda addaa xiqqoo guddoo isaatu maasiyaan waan jaalala teenya dulloomsu irraa waan jaalala teenya gartee dhandhama dhoorku irraa walumaa galatti wanni dhaamu barbaadu qophii kana keessatti namni wal jaalatee lameen kaadhaan waliin jiraachuu jiru. Gartee waan bultii isaanii barakeessuu irratti xiyyeeffannaa kan nu qaban kaleessa dhaadheessuu osoo hin ta'in arra keessa jiran kana gammachuudhaan faarsuu fi boru gartee haasa'uu barbaachisa boru inshaallah akkana waliin taana inshaallah warra kana waliin jiraanna namni waliin jiraattu wanni hedduu isa gammachiisu waan dabaree osoo hin ta'in waan fuulduraa wajjin haasa'uu hegeree gaarii waliin gartee tilmaamutu irra gammachiisa jechuudha gama lachuutunu kanaaf
kaleessa gartee komachuu fi kaleessa dhaadhee surraa if qusanne har'a keessa jiru kana jaalanne Oromoo inshallah abdii rabbiitiin waan gaariin akka nu qunnamu hawwuun barbaachisaadha jechuu waliin. Akkasii inshallah torbaan mata duree biraatiin walitti deebina hanga torbaanitti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleessi keenya Abdul Jawaad Ibrahim galatoomiin siin jenna. Hayyee Usman iyyannoo dhaddacha jaalalaa kan jalqabaa dhiheessi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Baatii 5 dura iyyannoo isinitti ergadhee isheen keenya hukumiinaaf kannanii turan. Ani fi haati manaati yeroo nikaa hidhannu abbaan sii nama qaamaan arkee hin beeyne bakka buufatee nikaa nuuf godhee ture. Eega nikaa godhannee wajji jiraanneen booda jaartiin tiyya nama tokko fatwaa gaafatte. Namni isin gaafatte kun abbaan kee nama qaamaan hin beeyne bakka buufatee nikaa godhuun sirrii miti. Kanaafuu nikaa sirreeffachuu qabdaa jeen. Isinis waan kana naaf himnaan tanarratti wal dhabnee addaayyaane. Eega addaayyaanee xiqqoo turreen booda jaartiin tiyya nama biroorraa qulqulleeffattee amma qulqulleeffadhee jira. Nikaan keenya sirriidha. Waan si mufachiiseef ofii naaf godhiinaan jette. Anis tole ofiisiif godheen jeen. Achirraa osoo hedduun turin haati manaatiyya gara ganda akhiraa godaante. Rabbiin rahmata haa godhuuf. Amma wanni gama dhaddacha kanaa na fide waan tokko. Haadha warraatiyya tanaaf maharii hin kennine. Mahariin isii na bira jira. Maatiin sii ammoo maharii sii nuuf kenniinaan jechaa jiran. Mee maal naaf dhaamtan? Maharii sii kana maatii siitiif kennuun qabaa? Galatoomaa. Hayyee maal jettaan fariyaa? Jaartii isaa Rabbiin jannataan haa qananiisu. Isaa fi maatii isaatiifis Rabbiin obsa haa kennu jenna. Allaahumma aamiin. Rabbiin jannataan isii haa qananiisu. Waan hafe gammoo abbaa murtiitti dabarsina. Ati iyyannoo xumuraa dhiheessi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagee jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya Iituu Qaamaan jedhama. Akka lakkoofsa faranjiitti bara 2006 abbaa warraa kiyya wajji bultii jaare. Amata 14 dura jechuu. Gaafa isatti heerumu abbaan kiyya nu bira hin jiru. Jaarsa habootii yaattu sheekuma tokko yaamee nikaa nu godhe. Eegasii bara 2008 isaan gargar baanee ani warra kiyyatti deebi'e. Innis ka'ee gara biyya Arabaa kute. Ilaa gaafa saniitti hanga har'aa ijaa wal argine hin beeknu. Inni jaartii biroo fuudhee ilmaan 3 argatee biyya Arabaatti qaama baafatee jiraachuu jira. Ani immoo amata 7 maatii kiyya bira jiraadhee ka'ee gara biyya Masrii dhufe. Eega Masrii dhufee boodas amata 5 gahe. Kun waggaa 12 ka'uma kiyya jiraachuu jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee na hiiki jedhee gaafadhe. Inni garuu siniiku jedhee na dide. Hayyee eega na hiikuu diddee kootu yoo jedhuunis hin dhufu. Biyyattis akkanatti dhufu gaafadhee dhufuu dide. Biyya Masriittis natti dhufuu dide. Nikaahas narraa buusuu dide. Akka yeroo hedduufaatu har'aa dhagahutti nikaan walijii malee hidhame sirrii miti. Nikaan keenya sirrii miti yoo jedhuun lakki sirriidha. Homaa hir'inaan qabu naan jedha. Hayyee natti kootu yoo jedhuun hin dhufu. Hayaa na hiikiin hin heerumaa yoo jedhuunis ni dida. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Akkanatti fakkaatutti iyyattuun tun jaarsa isii kana abdiidhaan eegaa turte. Akkas malee amata dila kana laaftutti isan eeydu. Yoo haajaa takkallee irraan qabaanne waggaa 12 guutuu isan eeydu. Sanirraan fatwaa adda addaa dhageessee jirti. Alima naannoo isiitis gaafachuu numa dandeesse. Guyyaa tokko walitti deebina jettee hawwiidhaan eegaa turte natti fakkaata. Akka inni jaartii fuudhe, akka inni ilmaan 3 argate hundaa quba qabdi. Hanga humna isiitiin isa hordofu jirti jechuudha. Innilleen wahumaaf sin hiikuu ja'an natti fakkaata. Eega jaartii biroo fuudhee ilmaan hore maaliif sin hiikuu ja'an tarii jaalala isiif qabaachuu mala. Nuti hanganuma jennee waan hafe gamaa abbaa murtiitti dabarsina. Iyyannoo arraaf kurfeeffannees asumarratti goolabna. Hayyama rabbii guddaatiin murtii dhaddacha kanaa kamisa galgala qabannee walitti dachaana. Dhaddachi arraa goolabamee jira. Raadiyoo NuuralHudaa sagantaa 618ffaa Soora Qalbii guyyaa alhadaa dhageeffachuu jirtu. Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiyeessina. Abdunnaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتم أردفتو تقبي تفكر في ربي قدات أردس أممتكو قبدم إسن التديبي جرم إمالكين يارم قرار دي أمريكا كبانو جيسم أردين أمريكا كبام بصنا قد جرچي كنا قبدم كنمم قبسم بنيسو تهدم أكتاتم إسي قري جرم قرافم أردي أمريكا كبا كيستم
uumamaalim lakkoofsaan hedduu argachuu ni dandeenya. Uumamni ardhaaf ilaallum sanyii qamaleeti. Maqaan isaa Pygmy Marmoset jedhama. Pygmy Marmoset sanyiilee qamalee dachii tanarra jiran keessa isarra xiqqaa jedhamuudhaan beekama. Uumamni kun sanyiilee garaagaraa lama qaba. Pygmy Marmoset kaaba lixaatii fi Pygmy Marmoset bahaa jedhamuun beekama. Sanyiileen Marmoset kunniin naannoo garaagaraa kan jiraatan yoo ta'u, bifti rifeensa isaaniitis garaagarummaa qaba. Anis qophii kiyyaardhaatiin waa'ee uumama kanaa qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessa. Nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Pygmy Marmoset rifeensa bifa burtukaanaa fi gara magaalaatti dabu qaba. Akkasumas jiddu jiddum sarara magaalaa fi gurraacha qaba. Rifeensi uumama kanaa kan gara gurraachaatti dabu kun akka diina jalaa rukatum isa gargaara. Uumamni kun haalaan xiqqaara. Rifeensi gogaa isaa irratti argamus damee mukaa fakkaata. Kun ammoo mukaan wal fakkaatim akka rukatum isa gargaara. Pygmy Marmoset qeensa jabaa kan qabu yoo ta'u, mukarra yoo deemu haala salphaan qabata akka sossoom isa gargaara. Uumamni kun haalaan xiqqaas ta'u mukarraa mukatti utaalutti garuu jabaara. Gabaabumatti uumamni kun meetira 4.8 utaaluu danda'a. Pygmy Marmoset funyaan ijaa fi gurra xixiqqaa qaba. Gurri isaa dagalee mataa isaa irratti argama. Mormi uumama kana haalaan caafamuu danda'a. Kanaafuu waan isa duubaan jiru laaluu yoo barbaade qaama biraa osoo hin sochoosin fuula isaa duubatti naannessuu danda'a. Eegeen uumama kanaa dheerina qaama isaa ni caala. Eegee isaa kanas wayita mukarra sossootti madaala ittiin eeggachuudhaaf fayyadama. Qaamni Pygmy Marmoset eegee isaa osoo hin dabalatin seentimeetira 15 dheerata. Eegeen isaa immoo kophatti seentimeetira 22 dheerata. Uumamni kun guddaan isaa giraama 113 ulfaata. Walumaa galatti Pygmy Marmoset sanyiiwwan qamalee dachiirra jiran keessa isarra xiqqaara. Uumamni kun gamtaaraan jiraata. Hoomaan Pygmy Marmoset tokko miseensota 5 hanga 9 of keessaa qaba. Gamtaan jiraachuun isaanii kun diina jala miliquudhaaf hedduu isaan gargaara. Miseensa keessa inni tokko diina garraan hundatti hime akka dhokatan isaan akeekkachiisa. Pygmy Marmoset gama biraatiin uumama haalaan dhokachuu jaalatuudha. Diinas ta'e bineensota isa miine jalaa dhokachuudhaan yeroo dheeraaf muka gubbaa rafaa dabarsa. Pygmy Marmoset bosona ardii Ameerikaa kibbaa keessatti argama. Hedduminaanis biyyoota akka Peerum, Ikwaador, Biraazilii fi Kolumbiyaa keessa faffaca'ee jiraata. Uumamni kun bosona jiidhaa Amaazon kan waggaa guutuu rooba argatu keessa qubata. Akkasumas muka akkaan tuuchaa fi walitti dhiyaatee biqilee jaalata. Kunis karaa salphaa ta'een mukarraa mukatti akka utaalu isa gargaara. Dabalataanis diina jalaa dhokachuudhaaf bosonni haalaan tuuchaan filatamaadha. Pygmy Marmoset uumama gosa soorataa lachuu sooratuudha. Haa ta'u malee sooranni isaa ijoo fi kan inni haalaan jaalatu imimmaan mukaati. Uumamni kun ilkaan isaatiin muka qoqqotee boolla eega itti baaseen booda akkuma sariin bishaan dhuydutti imimmaan mukaa arrabaan dhuga. Pygmy Marmoset muka qubsuma isaa keessatti argamu keessa isa tokko kan imimmaan haalaan qabu filatee qota. Mukni kun boolla hagam 1300 qaba. Yeroo beelahee hunda gara muka kanaaf dhufuun keessaa dhuga. Uumamni kun dabalataan firiiwwan mukaa billaacha baalam darabaaftuu xixiqqoo fi daraaraa mukaatis ni soorata. Saffisa jabaas waan qabuuf ilbiisota garaagaraatis adamsuudhaan soorata. Sooranni uumamni kun sooratu qubsuma inni jiraatu irratti hundaa'a. Waan naannawa isaatti hedduminaan argatu soorata. Pygmy Marmoset diina hedduu qaba.
allaattiiwwan akka culullee fi haawuk akkasumas bofaa fi bineensi oseloot jedhaman sanyii qamalee xiqqaa kana adamsuun sooratu. Qubsumni uumama kana muka gubbaa waan ta'eef allaattiiwwanii fi uumamaalee akka bofaa kan muka koruu danda'aniin adamsama. Dabalataan ilmi namaa dalagaa bosona ciruutiin qabamis diina biraati. Akkuma isinii hime Pygmy Marmoset muka gubbaa qubata. Mukarraa soorata argata. Ilmi namaa ammoo muka kana ciruun yeroo takkaan qubsumas sooratas isa dhabsiisa. Lakkoofsi qamalee kana akka xiqqaatu godhuutti jira. Homa Pygmy Marmoset keessatti abbaa warraa fi haadha warraatu jira. Kanaafuu walqunnamtii wal hormaata kan raawwatan jara qofa. Hirmeyni dhaltuudhaan ji'a 5 tura. Sanbooda dhaltuun takka ilmoolee haga 3 dhaluu dandeetti. Hedduminaan tokkotu dhalata. Ilmooliin torbaanota gara duraa jiran keessatti duuda abbaa gubbaa bahuun oliif gadi deemu. Hoomaan qubsuma san keessa jiran hundi guddisa ilmoolee irratti ni hirmaatu. Wayita ilmooliin soorata isaan barbaachisu ammoo abbaan fuudhee haadhatti geessa. Sanbooda haati mucha hoosifte abbatti deebisti. Ilmooliin Marmoset gaafa ji'a 3 guutan imimmaan mukaatii fi ilbiisota soorachuu jalqabu. Gaafa waggaa 2 guutan ilmooliin qubsuma san gadhiisanii bahuu danda'u. Yookaan ammoo warri duraan qubsuma san keessa ture waan gurguddataniif qubsuma san warra haarawaaf gadhiisanii qubsuma biraa tolfatu. Haala saniin marsaana jireenya itti fufa. Ayyama rabbiitiin Pygmy Marmoset tokko haga waggaa 12 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffate kanuma sagantaa Soora Qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nigaratani beeytaa takaasin dhoqotto yaa Rabbi hundaa quba qabdaa waan humteen dagatto yaa Rabbi suma yaa Rabbana mutiin durii farraa yaa Rabbi yoomiyuu jiraata waaraan bara baraa yaa Rabbi guutuu irruun qabnee goytaan irraanfannee yaa Rabbi mootii duraa boodaa yakan fakkiin qabnee yaa Rabbi. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan Soora Qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora Qalbii. Soora Qalbii. Addunyaan tun wantoota ajaa'ibaa hedduun guutamte. Namni gariin waan addaa kan namni biraa hin qabne kan nama dheerachuun, gabaabbachuun, furdachuu fi huqqachuun akkasuma kanneen birootiis namoonni addatti qaban jiraachuu malan. Quba qabduu teenya irraatiinis wantoota addaa namoonni ittiin beekaman muraasa isiniif dhiheessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Jeemii Kiitan ja'ama lammii Ameerikaati. Akka addunyaatti kaan heed ja'amuun beekama. Namticha mataa xaasaa jechuu fakkaata. Maqaa kana wanni harkateef waan mataan isaa xaasaa yookiin qalaasa bishaanii fakkaatuu fi miti. Bocni mataasaa akkuma mataa keenyaa qulqulluudha. Haa ta'u malee mataansaa waan mataan ilma namaa kan biraa hin qabne qaba. Xaasaa dhugaatii garagaraa keessaa dhugan fuudhee mataasaarra yoo kaa'e irraa hin kufu qabatee taa'an. Qaamni isaa kan mormaa olii wantoota irra kaa'ame akka waan maagineetitti ifitti maxxansee qaba. Akkasuma qaamni isaa guutuun meeshaalee garagaraa ifitti maxxansee qabuu danda'a. Kiitan haala kana wayita umriin isaa 7 geessu ifirratti beeke. Meeshaan itti haa taphatuuf bitameef itti maxxanee irraa bu'uu dide. Sanbooda gara doktoraa deemee rakkoo isaa adda baafachuudhaaf yaale. Gogaan qaama isaa haala adda taheen oksijiinii gara keessaatti kan harkisuu danda'u akka tahe itti himame. Keessattuu buqqeen mataasaa waan irra kaa'ame hunda ifitti maxxansitee qabdi. Qilleensa harkisuuf jecha meeshaa san harkisaa ifirratti qaba. Fuulli isaatis waan itti maxxanfame ifirratti maxxansa. Bara 2016tti xaasaawwan 8 kan bishaan if keessaa qaban mataarratti maxxansee olii gad deemuu danda'uu isaatiin kitaaba Guinness Book Records irratti galmaawee jira. Yeroo ammaa Kiitan kennaa addaa tanaan beeksisa dalagutti jira.
dhugaatii dhaabbilee garaagaraa mataa irratti ba'atee deemuudhaan akka biilboord beeksisaatti tajaajilaa jira. Jeef Deeb jedhama. Lammii Ameerikaati. Namni kun harka guddicha qabaachuudhaan addunyaa irraa nama addaati. Harka guddaa yoo jennu isa ispoortiidhaan guddateen seenaa. Harki Jeef akkuma nama hundaa dheerinni isaa jiddu galeessa. Haa ta'u malee furdina guddaa qaba. Harki isaa kan ciqilee gadi jiru seentimeetira 49 bal'ata. Avreejiidhaan harki isaa kun harka nama 4 caala jechuudha. Qubni isaa kan quba itti godhatu quba nama jiddu galeessaa 3 walitti dhiyaata. Jeef Deeb gaafuma dhalatu harka haalaan furdaa ta'e waliin dhalate. Haakima dhaqee homaa akka rakkoo hin qabnes baree jira. Harki isaatis akka nama ispoortii dalagee irree osoo hin taane foonuma guddaa ofirraa qaba. Yoo ijaan laalan waan rakkoo wayiitiif dhiitee fakkaata. Walumaa galatti Jeef osoo ispoortii hin dalagin harka guddicha dachii tanaa rabbiin isa badhaase. Isaanis dorgomee namoota hedduu injifatuu danda'eera. Alex Barker UK irraa akkasuma Erin Smith Ameerikaa irraa wal fuudhanii bultii jaaratan. Haa ta'u malee guyyaa takka illee walitti seeqanii waliin qoflanii hin beekan. Sababa kanaaf the saddest couple yookiin ammoo waahillan irra gaddoo ja'amuun yaamaman. Isaan dabalatee namoonni muraasni kan 1,000 hin caalle kanneen rakkoo akkanaa qaban dachiirra akka jiran himama. Namoonni kunniin rakkoo Moobiis syndrome ja'amu qaban. Namoonni akkanaa kunniin rakkoo fuula isaaniitiin waa ibsachuudhaa qaban. Dallanuu, seequu, aaruu, gadduu fi miirota fuulaan ibsaman tokkollee ibsachuu hin danda'an. Waahillan jireenyaa kunniinis sababuma kanaaf namni itti dhihaachuu dhabee kophaa jiraataa jiran. Namni isaan itti dhihaate hundi maaf fuula nutti guuran je'ee irraa fagaata. Alexii fi Erin online irratti wal baratanii wal hubatanii wal fuudhan. Rakkoo walii ni beekan. Fuulli isaanii kan walitti guurameef walitti aaranii osoo hin taane uumama akka ta'e ni beekan. Kanaafuu walii hubataa jireenya gaggeeffataa jiran. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo NuuralHudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiyeessutti jirurraa gammaddanii barumsa jabaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii xumuraatti ceena. Qophiin dhumarratti isiniif dhiyaattu diraamaadha. Tunis ni dabartii kutaa 10ffaa dhageeffadha. Tuniis ni dabarti karaafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Tuniis dhuma qotti lubbuu ani haqxe inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaaz Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayaahuma tunis ni dabarti karaafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Karaafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Maali Jibriil salaamtaan hin jirtu har'a maaltu maal ta'e? Nama nagee qabuun nagee nama gaafata, okay? Astaghfirullah maaltu maal ta'e? Way astaghfirullah ni ta'u battaqa. Diliitee fi beeytee feeruza. Maali cibbuun tiyya? Baddi tiyya malee maaliif na yakkita? Salaamtaa jiga amma. Shayxaan asirraa maganfaddu. Shayxaanni waannaansi. A'uuzu billahi mina shayxaan rajiim. Jibriil akkami jecha kanaa kana naaf godhita? Teetanatti dhiisime. Mee Jibriil tasgabbaa'e gattaa himee dura. Barsi laamma salaamtaa raayee galtee yaa'iin dillee kun hin jirtu. Na irraanfachiisuudhaaf salaamtaa jiyyata. Sanii fi miti so'aaba harkata jeeti malee. Ambadii takka illee hin qabu fittiin amana qulqulluudhaan. Wayi nama qulqulluudha saafii. Ganama nagee uumammanaan baane maaltu tanaan dhufeewu? Ganama nagee. Garuu wanni inni nama dhagee waan nagee nama dhorku. Maal waa'ee tiyyaamu maal dhageesseewu? Eenyus si hime? Abbaan fadhaanaa himu. Ati waan na dho'isitanii qabdamoo hin qabdu. Maal? Yaa ilaahii. Ammaaliin si dho'ise yaa obboleessoo. Waa takka illee nan dho'isine ammaati ni kakattaa? Waanii si himuu qabu fardii tanii si dho'ise hin yaadadhu. Taayi feeruza. Dhuguma rabbiitiin baanaan fittiin amana. Maal si himammee? Jaartiin tee maal si dho'isitee siin jaan? Dhiisi badiin tiyyumaa. Osoo hedduun si qoratanii si fuudhee bira. Dubbadhu haa maali wanni addaa maaltu jira? Maqaan keenyooti. Feeruzaadha haa. Hayi tanaas si ajaa'ibee ammaas. Obboleettiin teetee wanya maqaan si? Obboleettii hedduun qaba tan baante. Laal ammallee nakki jibu jirta feeruza. Addanaa baase hawaanii si kijiba isaan.
maqaan kee leensaan turreeti. Tanumaatu dila kana si dhiphise. Hayi maqaa jijjiirachuun dubbii laaftudha. Waraqaan jimmaa kanarratti maqaan kee leensaan jiru. Ajaa'iba qabda yaaboo Jibriil. Sababaan maqaa itti jijjiiradheef na gaafachuu ni dandeessaa bara. Maa anarraa hin mirkaneeffatin. Jettee maaliif alaa gurtee na cinqita? Bar ati naan himne ammaa dirqittiin siimseeme kuno. Sa Jibriil waan takka yeroo himan sababa malee ni haasawani. Maqaan kee eenyu turee jettee yoom takkaa na gaafattee beekta. Gaafa wal barru Feeruzaadhaan wal barre. Eega maqaan kiyya Feeruzaa tahee wal barree naafeeti. Sababa maqaa jijjiiratteef maaliya? Gaafii bareeddu. Biyya alaa bahuun hiyyadheetiin ture. Viizaan akkasiin naa dhufee. Anis deemuu hin feene umriin tiyya ijoolleedha naan jaanii. Akkasitti maatii kiyyaa wajjin wal mari'annee obboleessi tiyya guddoo wajjin wal jijjiirradheen. Duraan obboleessi tiyya guddoon maqaan isii Feeruzaa ture. Amma isiin leessaa taateeti aan Feeruzaa tahee jechuudha. Carraa anaaf dhufe san isiidhaafin dabarse. Akkasii dhiifama Feeruzaa teenya. Homaa rakkoon qabu. Hin jarjariin sumaan hin jee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Deemuuf deemtaasa? Barreeffa waan hin jiiniifi. Dila kana turuun qabdu bara. Hundaafuu hollaa kana nyaanna amma. An qufee dhugaar kannaan. Homaa rakkoon qabu. Qalbiteetii qufee malee garaan kee ammallee beeluma si qaba. Nyaataan baana beetee waan biraan baanu. Nuuf dhiyeessanii nyanna. Toniis ni dabarti. Karaabi murteessee tambiiraa jedhutti. Baba maallaqaan jijjiirrattusa? Maallaqa maali hoo? Yaa maallaqaan jijjiirradhu dhiisiiti kanii wayiin fayyadamuu qabu yaa ilma kiyyaan. Amma bar muftii faadha malee namni maallaqa jijjiirratu qabu. Jaarsa san maqaa isaaniitti hin dha'in. Lakki akkana garaan jabaatiin kaalma kiyyaan barra ofii godheefitiin jira. Irra laalu. Osoo inni dhiifamaa os hin gaafatin moo? Inni gamu isaatiin danda'asaati. Angamu garuu dhiifama godheefitiin jira ilma kiyyaan. Abbaa akkana dila kana garaa laafuun gaarii miti. Maallaqa duba ammaatiin qabu jettee? Waa dila san qabuun. Barga gaaf tokko ilmi adeera keetii waan takka jeenni beektaa? Eenyu Saalaaddiin baantaa? Akkam jeesee dargoomsaa kiyya. Amata 15 moo 20 beektaa? Maalleeni Itoophiyaa kun osoo inni waa bituun dhiifneen keessaa deemaa jeekute. Kun ogaa kun akkuma afaan isaa rabbiin godheefi kutee ilaalamma. Yaaboo dhuga baana Salaaddiin dubbiin galteefi jirti. Obboleettii yoosa maaliif gadi hin geessine? Mee itti laallaafacho. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muftii seeni arri keessaa baatee yaa'uu saahiba kiyya. Yaa maatii keenya warqaan facaatumaan dhufe. Wayii ala ganda dhorkitanii. Seeni moo seeniif hin dhaamotiin iseen. Nadhiisimee yaa abbaa dhugoomsaa. Dhugoomsaa ta'u na ziyaartu. Adeera harka wal fuudhuun haftee jirti. Sanurraa dhiisqa nuti amma rahimaa. Nagaa mitaa Khaadir seen sanuu nan ziyaartu jira. Mee waan dhugoomsanis kaafee fidiif mee dhugoomsaa kiyya deemu. Waa takka hin danda'u amma nyaadhe dhufe laa xifiidha garaan kiyya. Saa zigaala kanaa kanarraa dhiisqa boo. Muftii ati ammallee zigaaluma gootaasa. Laala lakki quufaan qabaan. Abbaa dhugoomsaa yaaboo dhugoomsaa illee nun dhageeniiti oofii naa godhi yaa abbaa dhugoomsaa oofiin tarabbiiti. Ambar dhiifama si godheetiin jira. Onnee irraayi. Ni kakattaa rabbiin si harkaa. Saati maa kakuu tana jajjarta hin jajjarin kaa kakuu tanatti. Oofiin tarabbiiti ofii si godhee hin jeene. Rabbumaan dhiifama si haa godhu malee. Garuu hedduu takka haaliqa toobadhu. Akkuma dhiyootan haalaal dhiyootan akkuma masgida si harkuun eegale. Dhugottuu bagana yaadachiiste. Deenga dabar si lallabeetiin laagaanti hanga qarna heetu takkatti. Wayii garagaltee illee na laalte yaaboo. Hin dhageenye yaa muftii kiyya. Bar dhugoomsaan keetilleen akkanuma ceekurraan na laala. Wallee guyyaa dhiyoo san xiqqoo sitti haareensa. Numa araawuqa maaliif hin arre? Wayiin dachii tana dandame yaa abbaa dhugoomsaa. Zaaruma saniin fuudha jeetiin akkasitti dila san rakkoo keessa seeni. Akkami isiisan fuutee moo dhiifte? Saboo yoo maadii fidde malee naan jettee bara. Mee guyyaa tokko ta'e naqa. Tanaa dhufte tan. Maal jettee maadii? Ayyeeme inshaallah itti laalla. Jireenyi dabaree namoonni markataa warra bitaa hiree. Mana barnootaa isa galmeessuu wayya ijoollee. Sabarnoonni baranaa eegaleetteetiin talatiyya. Baruu addan baaneessa. Ni jalqaba jechaa jiran garuu. Mee dura ni milkaneeffanne galmeessuu dura. Marwaan dhufee jira miti? Isuma na fakkaata haa. Ni duranii ardafanii yaamne. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Isin isaa baraan biliseeta qabaatu as jiraanse. Nuti bar Marwaan. Haadha dhugoomsaa fayyaadha haa. Akkami dhugoomsaa noo fayya qaba? Alhamdulillahi nagaa.
Aruusa Jibriileetu waan dhageenye haati. Yoom dhagee yommii inni hin dhageenye. Haa yaa rabbitti haa tolchu. Saa obboleessa kiyya silaa baatee maneedha kana. Akkamittiin ba'uu danda'a? Waan abbaan seeraa siin jee haaya jiiqa. Maallaqa wabiillee bar finnee dhufne. Silaa kafaltee baatee gaariidha. Isaan cubbuu ragaa beeyitii si gadhiisinaa jaan. Duboo rabbi dura hoo isatti hin baha. Isin guyyaa qiyaamaa wabii naa ta'uu ni dandeessanii? Akkam nangal. Eenyu waasii namaa ta'a akhiraa. Tanaafuu na dhiisa deema. Amma booda nyaatallee hin fidinaayaa. Kanumaas jiruun nyaadda. Maaliif boo waysi jecha bilcheessina? Lakkii haruma dheeraa kanaa of hin dararinaa jeetii aboo. Taa'e haa dararan qaba. Inshaallah jidduu tana silaa huboo hoon oollu isaan nu gadhiisuun oolanni. Silaa garuu haaya jettee baates gaaru. Rabbii jaana dhiisa. Karaa haqaa irratti akkaan sabadhuuf na gargaaruu qabdanii arsilaa isin. Dhiibbaanatti nu uumina isaanii hoji. Sa'aan nuuf kanname dhume na fakkaata. Nu yaas intalatiyya. Taatee khayri jiraadhu gaa rabbi nagaan si haa baasu. Aamin fayyaadaa. Hayaahuma toniis ni dabarti har'aafi murteessee tabiiraalee dhufti. Inspektar hanga ammaa qoratanii xumurre yookiin himata na rabbanaa takkaa immoo qulqulluudha jaatii bilisa na gallakkisaa maaliif cal jettanii hidhaa keessa na tursiistan. Please inspektar dubbiin tun sirrii miti. Yaa marmaan dhugaadha garuu ammoo atiis waan sin jenne maaliif tole jechuu diddaati. Maaliif waan namni sin tole hin jenne karaa nan si akeeka sana maaliif deemuu hin barbaanne. Hayi maal naan jettanaan wanni isin jettan bar sirrii natti hin fakkaanne. No akkasii miti marmaan karaa sanii maree carraa maneedhaa kanaaf bahuu waan qabdu natti hin fakkaatu. Yoo irraanfatte ta'e hin beeku malee amma dura siif meetiin jira abbaa keetii wajjin kabajaa waliif qabna. Saniif janneeti carraa kana siif kan inni beektaa miti. Abbaa kiyya daran isin maaliif dhugaan kabajne bara kaan balee isaan qabnes ni beektanii ayyakka tokkollee qabu qulqulluudha. Yaa badii qabda sin jenne garuu waan qaamni seeraa sin jedhe maaliif tole jechuu didda. Ragaa cubbuu moo akkamittiin ragaa cubbuu namarra ba'an seera jallisee hojii amte kan hin baradde heeraa fi seeraan uummata kiyya fayyaduu fi ogummaa kiyyaan tajaajila barbaachisu kennuufi. Dhugaadha garuu haa ta'u immoo yeroo tokko dirqamni waan namatti fide fudhachuun barbaachisaadha. Never an kanan furoddoon. As keessaa hoo bohuun barbaaddu? Ragaa cubbuu kannee bohu manna asumatti hidhamuun irra filadda. Marwan waan lama dhabu jirta tokkoffaa as keessatti hidhamaa jirta lammaffaa mana waadaa siif galamees dhabu jirta. Yoo waan san qindeessitee qopheessite garuu mana jireenyaatis ni argatta. Sii galee amma garuu waan lama dhabu jirta. Inspektar manni sayyoo qabriitti yetee maaltiin beekan? Single jechuudha. Manni kochumaadha kwaalitiidhaan ijaarame. Nama irratti hin jigu bara. Akkas jechuu kiyyaa miti barlaki. Yoo dachiin sossootee galaanni fudhe waa hundaafuu goroo mana cubbuu keessa galuun fadhu. Maallaqa kiyyaan dafka kiyyaaniin mana ijaarrachuu fadhaan. Ni dandeessaa filannoo kee taanaan mee itti yaade ammas guyyaa muraasa siif hanqanna. Ejjennoon tiyyatanumaan inspektar murtii haariyaan qabu. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Waan irraaf kurfeeffannes asuma irratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة